Finfinnee News Network. Finfinnee News Network. Finfinnee News Networkiin aadaa, afaan, aartii fi seenaa Oromoo dagaagsa. sagalee uummataa ta'uun Qabsoo Oromoo daran finiinsuuf miidiyaalee Oromoo karaa adda addaan qabsoo sabichaa utubaa jiran kanneen akka sagalee bilisummaa Oromoo, Gadaa Miidiyaa Neetwoork, Kaayyoo Maltiimiidiyaa, Se'ifan Belbaal, Egeree News Network, Oromiyaa News Network, Voice of Independent Oromiyaa, Walabummaa News Networkii fi miidiyaa dhaddacha Oromoo, gaaddisa tokko jalatti gurmeessuun hojii eegaluufi. Finfinneen handhuura Oromiyaati. Finfinnee News Networkiin argaa fi dhageettii uummataa ta'uun Bilisummaa fi walabummaa Oromoof Oromiyaaf hojjeta. miidiyaa uummataa Finfinnee News Network deeggaruun sagalee uummataa ta'uun dirqama seenaa habaanu. Finfinnee News Network. Harme ayya undaan nageessisuufiyaa naadir maddaan jetti almandiyaa hagumaachuu namuu waan dandayaa lubbuu wareega kenne atitiyaa waamicha harme ayya undaan nageessisuufiyaa naadir maddaan jetti almandiyaa hagumaachuu namuu waan dandayaa lubbuu wareega kenne atitiyaa. Kasola boodaan bilisa baasu harkaan nama hiree qabsu kan saffisu hunduu dandeettiisa abbootiin nisu Oromummaa isaa namuun dakka mul'isu. Waamicha harme ayya undaan nageessisuufiyaa naadir maddaan jetti almandiyaa hagumaachuu namuu waan dandayaa lubbuu wareega kenne atitiyaa. Qabeenyi dhuunfaa kee kan Oromoon taane Jinaa ittiin dhaabbanne jira bilisummaaf namni gumaachine wareega lubbuudhaaf kan nuuf hin kennine waamicha harme ayya undaan nageessisuufiyaa naadir maddaan jetti almandiyaa hagumaachuu namuu waan dandayaa lubbuu wareega kenne atitiyaa. Nu Oromoodha haalu beekani arrabaan sobaa nu garboomsani laamu arrabaa aynu goomsani. Ashamaa akkam jirtu hordoftoota keenyaa sagantaa keenyaati. Sagantaa keenya har'aatiin nama keessummaa tokkoon qabadhee dhiyaadhee jira. Keessummaan koo har'aa Dr. Barsiisaa Barii jedhamu. Dr. Barsiisaa Barii biyya UK jiraatu. Dr. Barsiisaa gumii sabaa ABO fi itti gaafatamaa dippiloomaasii biyya alaati. Dr. Barsiisaa sagantaa keenya irratti hirmaachuudhaaf yeroo keessan aarsaa gootanii baga nagaan dhuftan. Ayyee isinis sagantaa keessan irratti na affeeruu keessaniif galatooma fayyataa. Ayyee sududumaaniin gara gaaffii kootitti Dr. Barsiisaa haalli amma biyya Itoophiyaa jedhamu kana keessatti mul'achaa jiru uummata Oromooti wal qabatee
bifa ammaa kana akkamitti ilaaltu mee nuu ibsaa. Haalli yeroo ammaa kana jiru jeequmsa guddaadha. Garuu walumaa galatti jeequmsi biyya sana keessaa bara sana keessaa dhabamee hin beeku. Yeroo hundaa lola jeequmsa lubbuu namaa baduu qabeenyaa barbadaa'u tu jira. Kan amma immoo xiqqoo addadha. Wanti adda isa godhu bakka hundaatti lolli jira. Keessattuu naannoo Oromoo keessatti lolli dhaabbatee hin beeku. Waggaa 2 fi walakkaa darbe keessatti immoo dhaabbataatti lolatu ture. Humna waraanaatiin bulaa ture naannoon Oromoo baay'een isaa. Amma immoo dhiyoo kana lolli sun gara naannoo Tigraayittis cehee conventional war sadarkaa jedhamu irratti hojii wal waraanaa jiru. Kanaafi lolli guddaan jira jechaadha. Kana keessatti falmiin bilisummaa, falmiin biyya abbaa biyyummaa bakka hundaatti dhohee socho'aati jira. Uummanni dimokiraasii gaafata. Gama biraatiin immoo mootummaan keessattuu Prosperity Party inni jedhu immoo sirna durii sana deebisuu fi falmaa. Sabaaf sablammiin immoo mirga isaa kabachiifachuuf hin falmaa. Kanaafi falmiitii kana gidduutti jeequmsa guddaatu jira. Lolli amma keessattuu TPLF fi warra qaama badhaadhinaa wajjin godhamaa jiru immoo rakkina guddaa uumaa jira. Naannoo sana keessatti biyya Impaayera Itoophiyaa qofa otoo hin taane naannoo gaanfa Afrikaatti illee rakkina guddaa uumaati jira. Maaliifi humna hidhatee lamaantu wal lolaa jira. TPLF aangoo waggaa 27 dhimma bahuudhaani meeshaa lolaa kuufatanii jiru, qabeenyaa kuufatanii jiru. Mootummaanis immoo humna ittisaa mataa isaa qaba. Kanaaf akka biyyi lamaan wal loluutti ilaaluun hin danda'ama jechaadha yeroo qaama haala ittiin lolli kun gaggeeffamaa jiru jechaadha. Kanaafi kuni naannoo sanatti rakkina uumaa jira. Addunyaa irratti illee security issuun sodaachisaa ta'e wanta jiruu fi uummanni addunyaallee lolli sun akka dhaabbatuu fi watwaataa jiru jechaadha. Maaliif geopolitical strategy waan bakka sanarra qabanii fi dantaa hedduu warra qabanii fi waan kun yoo lolli kun itti fufee dantaan sunis nurraa cita akka jedhuutiin koominitiin addaa addunyaa kunis itti wacaa jira jechaadha. Kanaaf jeequmsi duruunuma jira garuu ammaa kun xiqqoo adda ta'ee kan jiru lola hamaatu gaggeeffamaa jira. Lola gurraan dhaga'uu hin barbaanne jira. Lola sanyii wal balleessuu faatu gaggeeffamaa jira jechaadha. Kanaaf jeequmsa guddaa keessa jirti. Oromiyaan naannoo Oromiyaatti yoo deebinu falmii guddaan dhohaati jira karaa hundaa. Humni hidhatee mirga abbaa biyyummaaf falmu bakka hundaatti ni jira. Qeerroon fincilee mirga isaa kabachiifachuu fi qabsootti jira. Uummanni Oromoos waliin hiriiraa jira. Qaamni Oromoo kan mootummaa keessa jirullee amma hangi tokko hubatee gara uummata isaatti deebi'ee uummata isaa golguuf sadarkaa sana keessa jira jechaadha. Kanaaf falmiin bakkuma hundaa jira. Kan naannoo lola Tigraay meeshaa gurguddaa waan walitti dhukaasaniif dhageettii argate maleessa bakka hundaa jeequmsa jira. Falmachuutu jira. Kanaaf bakka tokkotti gara tokkotti immoo bahaa kan jedhamutu jira malee jeequmsi rakkina guddaan biyya sana keessa yeroo ammaan dura argamee hin beeknetu sadarkaa sana gahee jira jechaadha. Tole, Dr. Barsiisa Galatooma, mee achuma keessaa utuu hin bahin isinis kaaftaniittu uummanni Oromoo fi qeerroon falmaa guddaarra jiru. Isaan akka biyyaatti biyyummaa falmataa jiru. Lolli amma mootummaa Itoophiyaa jedhamu kanaa fi uummata Tigraay yookaan immoo naannoo Tigraay kanaa wajjin ta'aa jiru. Loltoonni kana lamaan gidduu garaagarummaan jiru. Maalimee akkamitti ibsitu yaadi kun xinnoo waldhabbii uumee jira waan ta'eef. Isa dura nagaafattitti deebi'uuf jechuuf kan falmii qeerroon bilisummaa Oromoo yeroo ammaa labsee itti jiru waan haaraa miti. Oromoon qeerroon dururras jalqabee amma mootummaa olaantummaa Tigraay TPLF haga kuffisutti itti jira itti ture. Ammas yeroo
dhiyoos faffaca'aa ta'u malee isa bakka adda addaatti yeroo itti falmii dhaabee hin qabu humni Oromoo keessattuu qeerroon bilisummaa Oromoo garuu labsiin amma dhiyoo kana baasamee jalqabame xiqqoo wal fakkaachuu qabaa, coordinated ta'uu qabaa, isa dhumaas immoo ta'uu qabaa jedhaniitiif fincila xumura gabrummaaf waan itti jiramudha. Inni haaluma yeroo isaa eeggatee dhufe sidhaa kan ta'uu qabudha. Qaamni hundi wal deeggaree kan itti fufuu qabuutu itti jira. Maaliifi carraa meeqa dhabee jira ilmaan Oromoo. Akka ilmaan Oromootti namni mirga isaaf kabachiifachuuf falmatu hin jiru. Garuu manii isaa iddootti rukute yookaan achi kaayyoo isaa iddootti rukute hin turre carraan hedduun isa darbee ture. Amma garuu carraan kunni darbuu hin qabu irratti qaamni hundi gama hundaatiin wal dubbisee wal faana hiriiree carraa kanatti dhimma bahee mirga abbaa biyyummaa isaa kabachiifachuu qaba ka jedhu irrattidha kan xiyyeeffannoon amma qeerroon bilisummaa socho'ee jiru qaamni kaanis socho'aa jiru jechaadha. Lola isa garaagarummaa lola Itoophiyaa fi kan Tigraay yookaan achi lola Prosperity Party fi TPLF gidduu jiru yoo jette lolli kun wanti adda isaan godhu waan lamatu jira. Jalqaba lolli lola ideoloojii fi garaagarummaa ideoloojii fi humna irratti wal lolu paaworii argachuuf jechaadha. Tokko ideoloojiin maali? TPLF sirna ethnic federalism kan jedhu sana kan fidatanii dhufanii biyya sanaaf ta'a jedhamee itti amanamee irratti hojjetamaa ture. Sana akka sanaatti biyya sana keessatti qooda argatanii bulchuu barbaadu. Warri Prosperity Party immoo duubatti deebineeti tokko Itoophiyaa tokko afaan tokko aadaa tokko sana dhaabna kan jedhuutiin jechaadha. Tokko kanadha garaagarummaa kan haalli gidduu jiru ideoloojiidhaan irratti wal lolaa jiru jechaadha. Kan biraa erga Abiy Ahmed aangootti dhufeetti TPLF olaantummaan isaanii jalaa hir'atee ture. Xiqqoo marginalize taane jedhu mootummaa giddu galeessaa keessaatti akka dura aangoo waan hin qabneef kun isaan dallansiisee jira. Kanaaf paaworii sana rigeen godhuu barbaadu. Deebisanii ispaayirii sadii argachuu wanta barbaadanii fi waan sana irratti wal lolu jechaadha. Kanaaf ideoloojii fi paaworii irratti wal lolu. Garuu dhuma irratti maalidha? Han irratti wal lolan biyya Oromoo irratti. Gaafa tokko immoo kan deebi'ee dhufu kan isaanis dubbataa jiranii deebinee immoo Oromoo deebinee hacuunnee of jala galchinee bulchuu qabna. Mootummaan giddu galeessaa yoo jabaate mootummaa naannoo Oromoo dadhabsiisuuf humna isaaf kenna kan jedhu irratti kaayyoon isaanii yeroo dheeraa immoo sanadhaa jecha jira. Oromooni lolli suni lola gidduu ideoloojii jara lamaanii fi paaworii irratti wal lolu. Oromoof wanti argamu tokkollee hin jiru sana gidduu irraati. Maaliif Oromoof qophaa'aa jira hundiyyuu jechaadha. Kanaaf carraa kanatti dhimma bahee uummanni Oromoo mirga isaa falmachuu naannoo isaa jabeessuu mootummaa naannoo isaa kan diigamee jiru bulchiinsa qabu fakkeenyaaf Oromoon yeroo ammaa diigamee kan jiru sana deebisee ijaarrachuu tokkummaa isaa jabeessuu qabsoo isaa kan dhumaa itti jabeessuu itti jira. Kanaatiin naannoo isaa kabachiifachuu qaba jechaadha. Akkuma warra kaanii humnaan kabachiifatanii jiru naannoon Tigraay. Naannoon akka Oromootti caccabee diigamee jiru impaayera sana keessa hin jiru yeroo ammaatti. Kanaaf waan sun deebisamee ijaaramuutu itti jira. Oromoon faffaca'ee jira. Oromoon addaan qoodamee jira. Addaan qoodamuu kana keessatti alagaan itti seenee deebisee waanta barbaade ijaaree ammas irratti acuuccaa gochaa jira jechaadha. Bakka hundaatti Oromoon ajjeefamaa jira yeroo ammaa. Keessattuu manaa fuudhanii ajjeesuun faashiniidha yeroo ammaa kanatti jechaadha. Kanaaf haala kana keessatti diffeenni isa godhu kan gaachana isaaf ta'u qaama isaa keessaa bahe. Gama adda addaatiin kan hojjetu kan hidhates kan ijaaramees jiru sirnaan jabaate uummata wal biyya ittisu biyya isaa ijaarrachuun dirqama isaatii jechaadha. Kanaaf waan kana irratti hojjechuutu itti jira Oromoon. Ittaanee gaaffii ittaanuu isin gaafadha. Waan amma isin dubbattan keessa mootummaan Itoophiyaa amma jedhamu kunuu fi naannoon Tigraay yookaan uummanni Tigraay lola irra jira. Lola kanaan immoo baay'ee hubama guddaa gahaa jira. Isa kanarraa ka'uudhaan mootummaan
uummata Itoophiyaa yookaan immoo akka uummata Oromootiin gargaarsa gaafataa jira. Gargaarsa kan akka kennitanii akka bira dhaabbattan jedhee gaafachaa jira. Gaaffii sana keessatti uummanni illee sangaan isaatu nafi sangaa isaa bakka tokko tokko kennaa jira jechuudha. Gargaarsa jedhee. Isarratti immoo Oromoon dhaamsa ni dhaammate kana diduudhaan fincila guddaa finiinsaa jira. Fincila inni finiinsu kanaa fi gargaarsa inni gaafate kunii fi lolli waliin deemaa jiru kun wal madaalee waliin deemuu danda'a jettu Dr. Barsiisa. Baay'ee wal madaaluu hin danda'u. Baay'ee rakkisaadha. Fincil rakkina amma biyya kaaba Itoophiyaatti uumamee fi Oromoon rakkina sana furuuf ibidda mana isaa keessa jiru dura dhaamsachuu qaban natti fakkaata. Lolli Tigraay keessa miti qofa miti kan jiru Oromoo keessa hin jira. Lammii Oromoo naannoo kibbaa keessa lola hedduu jira. Bakka hundaa saboonni cunqurfamoo rakkina guddaa keessa jiru. Kan isaanii furachuutti jira. Kan isaanii otoo hin furatiin otoo ibiddi mana kee keessaatii boba'uutii dhaqxee mana namaarraatii ibidda dhaamsitu. Kanaaf nagaan barbaada Oromoon wal loluu yoo dhaabbate lolli yoo dhaabbate ni barbaada. Garuu ibidda mana ofii dhaamsachuun immoo dursa kennamuutu itti jira. Kanaaf Oromoon isa hansaa keessa rakkina mataasaa sana furatee gara sanaatti deemuutu itti jira malee dura hansaa qulqulleeffachuu qaba malee isaa waan sana keessa galuu wanta barbaachisu natti hin fakkaatu. Kanaaf priority kennuu barbaachisa. Biyya sana keessatti impaayera sana keessatti nagaan jiraachuu qaba. Hundi keenya ni barbaadna. Nagaa ni barbaada uummatni namni ni barbaada nagaa garuu nagaa kee ofirraatii jalqabuutu isaa jechaadha. Kanaaf kan wal hin madaalle maali qeerroon nagaa keenya buufachuu qabna biyya keenya dhuunfachuu qabna nagaa naannoo keenyatti buufachuu qabna jedhee yeroo falmu inni kaan immoo lakki inni asii haa boba'u ibiddi inni mana koo gubaa jiru dhaqee tan mana iddoo kanarraatii dhaamsa inni jedhu xiqqoo sirrii namatti hin fakkaatu. Kana namni taa'ee xiinxaluutu itti jira. Dura of qulqulleeffachuu barbaachisa. Kanaaf haalatti wal madaalledha. Kun wal madaaluu qaba, wal dubbisuu qaba, Oromoon wal hubachuu qaba. Oromoon wal hubachuu qaba kan tokkummaan isaa yaadni isaa iddoo tokko jiraachuutu itti jira. Iddoon inni jiraatu biyyittii yaada adda addaa haa qabu. Ilaalcha ideoloojii adda addaa haa qabaatu. Garuu biyyi Oromoo gubachaati jirti. Ibiddi sun qabbanaa'uutu itti jira. Sun immoo falmii waliin hiriiru. Jaarmee politikaa adda addaa fi kaayyoo sagantaa siyaasaa adda addaa qabaachuun hin mala namni. Garuu kun biyya naashinaal ishuun Oromoo dura solvi ta'uutu itti jira. Waan sana irratti fookas godhuu barbaachisa. Kanaaf yeroo hundaa hankeenya dhiisnee otoo nu gubaa jiruuti dhiisnee namarraatii ibidda gabbuusuu kana otoo dhiisneetti gaariidha. Maaliif yeroo hundaa meeshaa namaa ta'uu, yeroo hundaa goyyoomuu, yeroo hundaa hankee miitee hannama gargaaruu sanatu uummata keenya keessatti mul'ata. Dammaquu nu barbaachisa. Hubachuu nu barbaachisa. Gara kamitti deemaa jirra? Jireenyi Oromoo keessa jiru maal fakkaata? Haala jedhu kana xiinxalee namni guyyaa guyyaadhaan du'aati jira, ajjeefamaa jira, saamamaa jira, manni isaa gubachaa jira. Everybody yeroo ammaa kana keessattuu. Kana otoo jiruuti dhaqnee ideoloojii hawrii irratti warra wal lolu gidduu dhaqnee qabeenyaa keenyaa fi yeroo keenyaa fi lubbuu ilmaan achitti wareeguun gahaa natti fakkaata. Maaliif ilmaan Oromoo waggoota darban 100 ol keessattuu kaaba Itoophiyaa keessatti lafeen Oromoo caccabe lafti yoo qofforame hundi lafee Oromoo jira sana keessa. Lafee sana irratti ammas dhaqnee daballaa jechaadha. Sana ta'ee waan Oromoof buusee hin jiru. Har'allee kunoo gandasaattu lafeen isaa caccabaa jira jechaadha. Kanaaf waan kana hubachuu barbaachisa. Oromoon qaxxaa'ee xiinxaluu barbaachisa. Kanaaf wal fudhachuu wal hubachuu qabaa. Haala qeerroon amma fitti fincilaa jiru. Haala qabsoon Oromoo itti gaggeeffamaa jiru sana deeggaruutti jalqabni sanadha Oromoof yeroo ammaa kana. Galatoomaa Dr. Barsiisaa. Yaada bal'aa fi waan hubatamaa dhanuu kennitanii guddaa galatoomaa. Amma immoo kanatti aansinee xinnoo beeksisa wayii ilaallee deebinaa waliin haa hordofnu. Finfinnee News Network. Finfinnee News Network. Finfinnee News Networkiin aadaa,
afaan, aartii fi seenaa Oromoo dagaagsa. sagalee uummataa ta'uun Qabsoo Oromoo daran finiinsuuf miidiyaalee Oromoo karaa adda addaan qabsoo sabichaa utubaa jiran kanneen akka sagalee bilisummaa Oromoo, Gadaa Miidiyaa Neetwoork, Kaayyoo Maltiimiidiyaa, Se'ifa Nebelbaal, Egeree Niwus Neetwoork, Oromiyaa Ni'us Neetwoork, Voice of Independent Oromiyaa, Walabummaa Ni'us Neetwoorkii fi miidiyaa dhaddacha Oromoo, gaaddisa tokko jalatti gurmeessuun hojii eegaluufi Finfinneen handhuura Oromiyaati. Finfinnee Ni'us Neetwoorkiin argaa fi dhageettii uummataa ta'uun Bilisummaa fi walabummaa Oromoof Oromiyaaf hojjeta. miidiyaa uummataa Finfinnee Niwus Neetwoork deeggaruun sagalee uummataa ta'uun dirqama seenaa habaanu Finfinnee Niwus Neetwoork. Amma ittaan sun gaaffiin koo inni ittaanu yeroo ammaa kana uummanni keenya hidhamaa jira, dararamaa jira, du'aa jira. Haa ta'uuti immoo addi bilisummaa Oromoo immoo lola dhaawata dheeraati kan lolaa ture. Lola kana keessatti mootummaa jijjiiramaa dhufeedhaan mootummaa Itoophiyaa wajjin haasa'eeti kan inni galee. Erga galee gara waggaa 3tti deemaa jira. Ganna 3 deemaa jiru kana keessatti addi bilisummaa Oromoo aara galfii gahaan arganne, hojii gahaan arganne, inuma hidhamaa, inuma dararamaa, waajjirri isaa hin cufamaa. Kana ta'uudhaan addi bilisummaa Oromoo keessatti immoo hogganoonni gurguddoo ija ta'an kan akka kaafaa waliin hidhamaa jiru yookaan hidhaa keessa jiru amma ammaatti jechuudha. Addi bilisummaa Oromoo yeroo waan kana keessa jiru kanatti mootummaa Itoophiyaa kana wajjin bifa akkamiin jiraataa jira akka dippiloomaasii tokkotti yookaan immoo akka dippiloomaasii dhaaba sanaatti isin maal keessa jira addi bilisummaa Oromoo? Addi bilisummaa dabalee immoo mootummaa ce'umsaa inni labse kana keessatti uummanni keenya nagaan bahee galaan jiru, biyya kana keessa nagaan hin jiru, nagaa waaraan bu'uudhaaf mootummaan ce'umsaa dhaabbatee qaba jedheeti kan inni labse. Akka dippiloomaasii dhaaba adda bilisummaa Oromoo tokkotti isin kanarratti maal jettume? Akkatti adda bilisummaa Oromoo karaa nagaa jedhee mootummaa Itoophiyaa wajjin walitti dhufee yoo duubatti deebine ilaalle haalli waggaa 3 dura sochiin Oromoon irra caalaatti roon bilisummaa Oromoo fi humni hidhate Oromoo godheetiin olaantummaan TPLF caccabee kufe. Haala sana keessatti bulchiinsi EPRDF akka itti fufuu fi maal gochuu qabna ka jedhu taa'anii irratti marihataniiti jijjiirama tokko gochuu qabna. Yoo jijjiirama kana hin goone humni amma biyya kana raasee jiru kuni sodaachisaadha ka jedhu taa'anii marihataniiti. Mariin suni maali? Rifoormii tokko tolchina, jijjiirama tokko tolchina, jijjiirama maqaa, jijjiirama cosmetic change kan ta'e tokko tolchina ka jedhu irratti mari'achaa turanii jechaadha. Kana waayiloota isaanii biyya alaa waliin wal ta'anii jechaadha. Haala kana keessatti yeroo addi bilisummaa Oromoo jalqabumarraa hubatee waan kana falmaa ture. Jijjiiramni amma itti deemamu kun jijjiirama bu'uuraa ta'ee furmaata fiduu hin danda'u. Jijjiirama furmaata fiduu kan danda'u yoo sabaaf sablammiin hundi uummanni taa'ee walqixxummaadhaan waliin haasa'ee mootummaa ce'umsaa ijaarratedha kan jedhu dhaabbii akkasii qabaachaa turre hundi keenya. Falmaa turre garuu haalli hin mijanne akkuma hin taanetti addi bilisummaa Oromoos dhiibamee mootummaa sana ce'umsaa sana keessa karaa nagaa ta'uu sanaaf biyyatti galuun dhufe jechaadha. Inni faaktarii adda addaati ni qaba. Erga sana ta'ee mee hin ilaalla yoo karaa nagaa waa tokko waliin haasa'uu dandeenya ta'e ka jedhu biyyatti galuu danda'e jechaadha fulbaana 2018. Akkuma biyya sanatti galeetiin haalli isa mudate waan nagaadhaan waliin haasa'uu otoo hin taane akka diinaatti wal fudhachuutu argame. Kunis simannaan uummataa sunis rifachiise. Itti dabalees immoo haalli adda bilisummaa Oromoo itti deemuu fi mirga sabaa fi sablammii eeguu irratti wanti deemuu isaaniif hin ta'u maaliif sirna abbaa irreetiin itti fufuun hin barbaachisa jechaadha. Haala kanaatiin
adda bilisummaa Oromoof carraa kennuu hin dandeenye jechaadha. Nagaadhaa waliin haasa'anii taa'anii akka walii galtee ta'etti yookaan achi akka sadarkaa addunyaatti humni riphee lolaa tokkoo fi mootummaa waliin haasa'uttis waliin haasa'uun hin danda'amne. Sana booda wal mormii fi walirratti bobba'uutu dhufee mootummaan akka jirutti ignore godhe adda bilisummaa Oromoo karaa nagaa inni hojjetan waliin haasa'uun hin jiru. Waliigaltee rifer godhanii haasa'uun hin jiru. Jaarsummaadhumaa fi gidduu galeessa deddeemamee wanti ta'e tokko hin jiru. Sana booda kallattiidhaan attaakii godhuutti seenee mootummaanii miseensota hidhuu, deeggartoota hidhuu, kaan ajjeesuu, maal godhuuni waggaa 3 darbe kana ittuma fufee jira jechaadha. Yeroo ammaa kanatti almost harkis 99 miseensaa fi hoogganaa fi deeggarri adda bilisummaa Oromoo mana hidhaa jira jechaadha. Inni kaan immoo dhumeera. Haala kanaatiin sana keessa seenameeti karaa nagaa haasa'uun suni fashalee jechaadha. Actually akkuma jalqaba seenameen fashalee jechuun ni danda'ama. Garuu obsa godhachuudhaanii adda bilisummaa Oromoo biyya sanaaf furmaata kan ta'u jedhee proposaalii yeroo adda addaa dhiyeessee ture. Garuu namni garagalee ilaalee hin turre jechaadha. Completely ignore godhanii jechaadha. Haala keessatti mootummaa sana duwwaaf otoo hin taane uummata addunyaaf illee adda bilisummaa Oromoo by the way rakkina siyaasa biyya sanaa impaayera sana keessaa fi soluushinii guddaa kan qabudha. Bu'uurameetii kaase keessattuu bara 1991 irraa kaase haalli sun rakkinni biyya sanaa akkatti furamu yeroo hunda propoosi godhaa ture. Namni dhaggeeffatee hin jiru. Yoo rakkinni walqixxummaadhaan biyya sana mirgi hiree murteeffannaa namaaf kenname walqixxummaadhaan haasawaadhaan konsensus waliigalteedhaan biyya sana keessatti mootummaan inni ijaaramne biyyi sun diigamuus dandeessi badiin guddaan gahaa kan jedhu biyyaa ture adda bilisummaa Oromoo. Yeroo yeroodhaanis immoo akkaataa itti ta'u practical kan ta'e solution propose godhaa ture uummata addunyaatti illee karaa hundaa itti ibsaa turre jechaadha. Garuu dhaga'uu hin barbaanne. Mootummaan Itoophiyaas dhaga'uu hin barbaanne, koominitiin addunyaas dhaga'uu hin barbaanne jechaadha. Amma kunoo isa amma gahaa jiru kana waggaa 30 dura dubbachaa ture adda bilisummaa Oromoo. Tilmaamaa ture jechaadha. Waan dhufuuf ta'u yoo karaa hiree murteeffannaa sabaaf hin kennamne biyya sabaaf sablammiin gara 84 ol jiru keessatti olaantummaan qaama tokko lama yookaan achi gosa tokko lama eessaan nama ga'uu akka hin dandeenye himaa ture. Garuu namni dhaggeeffatee hin jiru. Amma kunoo rakkinni isaa wanni jedheeti kan nuti waggaa meeqa dubbachaa turre. Inclusive demokiraasii barbaachisaa, diyaaloogii barbaachisaa, naashinaal maali jedhanii faranjoonni kan amma odeessaa jiran kuni kan nuti waggaa 30 dura dubbachaa turredha jechaadha. Amma gara poointii isaa deebi'aniiru. Ammallee waan sun yoo hin taane hiree murteeffannaa sabaaf yoo hin kennamne demokiraasiin dhugaa akkaataatti walitti dhufanii mootummaa ce'umsaa ijaarratanii gara fuulduraatti rood maappii tokko tolfannoo jiran ammallee itti fufaa jechaadha jeequmsi. Gara mootummaa ce'umsaa naannoo Oromiyaatti yoo deebine inni sababa mataa isaa qaba waan suni kan adda bilisummaa Oromoo labsee fi kan kafaa'uun illee deeggaree maali naannoon Oromiyaa qabsoo Oromootiin diigamee jira mootummaan PP sana booda OPDO'n jechaadha. Naannoon Oromiyaa hunda caalaa caccabee han isa qaqqabu dhabee rakkina guddaa keessa kan jirudha haga har'aatti. Maaliif caasaan caccabee jira. Mootummaan naannoo Oromiyaa biyya sana bulchaatti hin jiru. Inni ajjeefamaa. Rakkinni hawaasummaa hedduun irra gahaa namni ga'uu fi hin jiru. Biyyi sun completely diigamee jira jechaadha. Biyyi sun diigamuu jechaan Itoophiyaan completely diigamuudha. Itti dabalee naannoon gaanfa Afrikaallee jeequmsa guddaa keessa seenuudha jechaadha. Kanarraan kan ka'e biyyi sun suphamuutitti jira. Naannoon Oromiyaa suphamuutitti jira. Keessattuu sabaaf sablammiin hedduutu jira biyya Oromoo keessaa. Isaanillee nageenya isaanii eegamuutitti jira. Oromoon illee mirgi isaa kabajamuufitti jira jechaadha. Kanaaf jecha mootummaa ce'umsaan suni hunda caalaa barbaachisaadha ammatti. Maaliif piraayoritiin jiru sana walitti suphamuutitti jira. Walitti dhufee qaama tokkoon afaan tokkoon dubbatee waa'ee Itoophiyaa fuulduraallee yoo barbaachisaa ta'e
haala sanaatiin waliin haasa'uuf dura uf ijaaruutu barbaachisa. Kan diigame sun deebisamee ijaaramuutu itti jira jechaadha. Kanaaf mootummaan ce'umsaa Oromiyaa labsamee jechaadha. Kun immoo seera biyya sana keessa jiru konstitushinii Itoophiyaa irratti kan hundaa'e seera irra dhaabbateetiin mootummaa ce'umsaa kana labse jechaadha adda bilisummaa Oromoo. Kuni eenyuuf iyyuu fudhatamaadha. Maaliif ka fuulduratti naashinaal diyaaloog jedhanii haasawwan sanallee bakka sanallee gahuuf Oromoon dura sagalee tokkoon dubbachuu itti jira. Innis akka mootummaatti gabarnansii naannoo sanaa ijaarrachuu itti jira. Kanaaf jechaadha kan mootummaan ce'umsaa naannoo Oromiyaa dhaabbachuu qabaa jedhamee labsamee jechaadha. Hordoftoota keenya kan hordofaa jirtan walabummaa Niwus Neetwoorkiidha. Marii keenya Dr. Barsiisaa Barii wajjin godhaa jirra. Dr. Barsiisaa itti aansee gaaffiin ani gaafadhu asuma keessaa utuu hin bahin mootummaan Itoophiyaa adda bilisummaa Oromoo karaa nagaadhaan biyyatti galee mootummaa kana wajjin walii galee biyyatti galee qabsoo nagaa geggeessuudhaaf kan inni gale. Isarratti deebi'ee haala waraana isaallee amma tokko gaafa itti kennu amma tokko gaaga'amaan isa mudateera jechuudha. Gaaga'ama isa mudate kana keessaanii warri deebi'anii bosona jiranillee akka nagaatti garaa nagaatiin deebi'uuf turanii mormiidhaan hafanii bosonatti hafanii jiru. Kana keessaa adda bilisummaa Oromoo immoo erga kana ta'e nuti waraana keenya kana adda uummata Oromootii fi abbootii gadaatti ilaanneerraa jedhee keessaa bahee adda bilisummaa Oromoo. Garuu yeroo har'aa kana mootummaan Itoophiyaa sababa quubsaa hin taaneen adda bilisummaa Oromoo karaa nagaa deebi'ee kana deebi'ee akka miila namaan dhaabbachaa jirtu. Miila tokkoon nu bira dhaabbattu, miila tokkoon gara bosonaa dhaabbattu jedhaa jira. Gara sanaatti dhiibaa jira. Adda bilisummaa Oromoo akka sirnaatti mallatteesseetti kan inni mootummaa kana wajjiniin gara nagaatti godhaa jiru. Haalli kun yeroo itti waan kana abaabsanii yookaan immoo itti daangessan gara waraana kana daangessan adda bilisummaa Oromoo kana keessaa qoodan qabu yeroo jedhu isaan immoo humnaan yeroo itti dhiiban kan maaliif kun yaadi isaan kana godhan maal fakkaata? Waan waraana adda bilisummaa Oromoo fi haala jiru suni waliigaltee irratti inni ture yeroo nagaadhaan haasofna jedhame haalli waraanni adda bilisummaa Oromoo tiriitti ta'u akkamitti akka inni jedhamu irratti haasa'ama jedhameetti yaada akkasiitiin ture kan waliigalteen ta'ee asmaraarraa dhufame garuu irratti haasa'uus an jedhamu sana qoreen illee dhaabbatee maal ta'e waan sana keessa seenu iyyuu hin barbaanne jarri. Maalidha kan mootummaan filate yeroo sana haasofnee rakkina ilmaan Oromoo bosona hidhatanii jiran furuu humnaan dhaqnee furuutu nutti jira malee isaa waliin haasofnee furuu hin qabnu kan jedhu ofumaa isaanii murteeffatan. Rakkina jirraa ka'ee jechaadha. Ilmaan Oromoo lolaa fi suusii hin qaban akkuma hooggantoonni waraanaa yeroo hundaa dubbatanii kan lolatti isaan galche mirgi Oromoo sharafamuudha. Keessattuu kan dhiyoo kanaa yoo fudhanne haala irratti waliigaltee jedhame suni nagaa ta'uu diduudhaan ilmaan Oromoo waraana keessa turan waraana bilisummaa Oromoo keessa turan warri dhufe isaanitti mootummaatti kenname akkan taanetti qabamuudhaan kaan summii nyaachisuu kaan mana hidhaa geessuu kaan waan adda addaa gochuu irraatiif kan ka'e mul'ata wanta jiru sanarraatiin inni hidhatee bosona jiru immoo akkanatu argaa jiruuti dhufuun biyya sana keessatti deebi'ee integreet godhuufiin kan isa wanni jedhu jiru jechaadha. Kanaaf hojii mootummaan godhu humnaan rakkina furuu barbaadu sanatu humna hidhatu sana akka hidhateetti itti fufu taasisee jechaadha. Malee isa karaa nagaa ni barbaada ture hundiyyuu adda bilisummaa Oromoo mootummaan waraanni bilisummaa Oromoos jechaadha. Sana booda haala nagaadhaan haasa'uu fi hidhannoodhaan qabsaa'uun wal mormaa wanta ta'eef uummata Oromooti. Durisa waraanichi kan uummata Oromooti, kan ijaarrates uummata Oromooti, kan jiraachisu uummata Oromooti. Kanaaf waraana keessa fudhadhaa waan barbaadaa godhaa jedhee adda bilisummaa Oromoo uummata Oromootti dabarsee abbaa gadaatti dabarsee jechaadha. Inni Oromoos waraana isaa gargaaratee itti fufaa jechaadha. Kuni han ta'e seeraan mallatteesseet adda bilisummaa Oromoo uummata Oromootti kenne. Sana booda lakkii harka tokko miila tokkoon waraana keessa jirtu miila tokkoon immoo nagaadha inni jedhamu kasasuudhuma kijibaa.
Allegation yoonni godhanii sababa ittiin dhiibanii adda bilisummaa Oromoo achi keessaa baasanii akka barbaadanitti wanni jechuuf tolfatanii malee isaa quunnamtiin seeraan uummata duratti miidiyaa irratti mallatteeffamee kan uummatatti kenname waraana sana wajjin quunnamtii qaba jechuun hin danda'amu hin jiru kun jiraachuus hin danda'u garuu ittiin sababa godhatanii ittiin hidhu biyya sana keessatti wanti beekamu kijibaan nama hidhu kijibaan nama ajjeesu kijibaan biyyarra nama ari'uudha. Kanaaf inni kunis paartii dhuunfaa tokkodha malee isaa quunnamtiin adda bilisummaa Oromoo karaa nagaa hojjetuu fi kan hidhannoo hojjetu adda adda. Waraannis mataa isaatiin nuti hooggana adda bilisummaa Oromoo ammarraa jalqabnee hin beeknu hooggana mataa keenya qabna jedhanii labsataniiru. Hoogganni adda bilisummaa Oromoos immoo nuti waraanni ammaan booda nu harka hin jiru uummata Oromootti kennineerra jedhaniiru kunis ifaadha. Sababni kanaatiin nama hidhu ajjeesuu jiraachuu ittiin turre garuu false allegation waan ta'eef akka kanaatti walitti hidhanii ittiin sababaan haguma jirtullee dadhabsiisuuf irratti hojjechaa jiranidha jecha. Kanaaf akka sanatti ilaalame. Tole gaariidha. Akkuma hubatamuuf jedhetanii amma gaaffii kana utuma achi keessaa beensi lallee tuqeen ture gaaffii kana irratti xinnoo akka hubatamuuf an barbaada. Adda bilisummaa Oromoo mootummaa ce'umsaa labse kana yeroo darbee akkuma gaariitti belbelamaa yookaan immoo fudhatamaa ture. Haalli suni har'a maalirra gaheera akkamitti jira haalli mootummaa ce'umsaa adda bilisummaa Oromoo labse kun? Mootummaa ce'umsaa adda bilisummaa Oromoo haa labsu maleessa qaamonni addaa hedduun deeggarsa argisiisanii jiru. Uummanni Oromoos akka dursaatti piraayoriitiitti waan kana fudhanne kan jedhu namni walii galatti hedduun deeggareetti jira jechaadha. Waan suni itti hojjetamaa jira. Sabaaf sablammiin kaanis kaan ibsaan deeggaranii jiru. Kaanis immoo karaa keessaa wanti deeggaran hedduudha jechaadha. Warri uummanni lammiileen Oromiyaa keessa jira jechaadha. Kun irratti hojjetamaa jira. Qaamonni institushiniin Oromoo hundi waan kana irratti akka dursaatti fudhatee irratti hojjechuudha. Adda bilisummaa Oromoo qofaasaa wanti godhuutti hin jiru. Akkuma quba qabamu adda bilisummaa Oromoo hedduun isaa hidhaa jira. Miseensi hidhaa jira, hoogganni hidhaa jira. Akkuma dura jedhe harka 90% hidhaadha. Inni dhaabbatee deemus afaan qawwee jala jira jechaadha. Wanti wanni jedhamu jiru kun ammas uummata Oromootti kenname lammiilee Oromootti kenname hojiirra oolchuun mootummaa ce'umsaa kun lammiilee Oromootti kenname jechaadha. Kanaaf bakka bu'oonni lammiilee Oromoo dabalatee waan kanarratti karaa danda'aniin hojjechuu barbaachisaa jechaadha. Biyya alaattis biyya keessattis caasaa qabaniitiin jechaadha. Kana keessatti namoonni hedduun implementation isaa gaafatu. Akkamitti mootummaan isinii heeyyamaa akkamitti waan kun hojjetamu hojiirra ooluu danda'a kan jedhamu. Asirratti heeyyama mootummaa miti kan barbaachisu heeyyama uummataati. Hojii uummataati barbaachisa malee heeyyama wanti uummatarraati wanti jechuun. Mootummaan Oromiyaa keessaa diigamee jira akkuma beeknu. Kuni qabatamaadhaan anirraa mul'atu nagaan dhabamuu bakka hundaatti namni ajjeefamuu dhabuu eenyu akka eenyu ajjeese eenyu akka eenyu hidhu dhabuu waan kun mootummaan akka argisiisaa waan kana deebisee ijaarrachuutti jira uummanni lammiin Oromiyaa keessa jiru hundi jechaadha. Kanaaf immoo gama hundaatiin wanta danda'uutiin wal bira dhaabbachuutti jira jechaadha. Kun immoo daayiversitii hundaallee waan qabudha. Mootummaan ce'umsaa kuni jaarmee adda addaa dabalata, saba adda addaa dabalata jechaadha. Oromoo qofaa miti, kan Oromiyaati. Oromiyaani Oromoo irra bal'aadha. Saboonni kaanis keessa jiru, jaarmonni keessa jiru, qaamonni hedduun keessa jiru jechaadha. Kan hidhates, kan nagaadhaan falmus hundiyyuu waan kanarratti xiyyeeffatee hojiirra oolchuu isaarratti dhuunfachuutti jira jechaadha. Kanaafi kuni akka mana ofii ijaarrachuuti. Mana kee ijaarrachuu, mana kee bulchachuu, mana kee akkaataatti abbaa manaaf haadha manaaf ijoollee waliin jiraatan tolfachuun hankeeti. Nama biraa dhaqxee heeyyama gaafachuu sitti jiru ofii kee ijaarrachuu sitti jira jechaadha. Mootummaan ce'umsaa kun akkanatti dhalaalamutti jira. Gama adda bilisummaa Oromootiin karaa danda'ameetiin irratti hojjetamaa jira.
biyya keessattis biyya alaattis jechaadha. Saboonni kaan lammiileen Oromoo kaanis immoo gama isaaniitiin waan hedduu irratti hojjechaa jiru. Garuu ammas deeggarsaa fi sappoortii adda addaa kan biyya keessaa beektota Oromoo, qotee bulaa Oromoo, hojjettoota Oromoo kan mootummaa keessa jiranis kan mootummaa keessa hin jirres saba hundaa deeggarsa saba hundaa barbaachisa kuni. It's very important. Mootummaa ce'umsaa kana dhaabbachuun yeroo ammaatti Oromiyaa keessatti murteessaadha jechuun hin danda'ama. Maaliif istiraakchariin hin jiru, caccabee jira, sun sirraa olitti jira. Yoo waan sun hin taane ammas akkuma beekamu kaayyoon PP Prosperity Party kun biyya Oromoo keessatti deebi'anii of ijaaru waan ta'eef haala sanaatiin jecha. Ajjeechaa du'uu nagaa dhabuun kunillee sababa waan sun hin jirreen uummanni Abashaa yookaan achi warri Prosperity Party hidhannoo qabu. Dhoksaadhaanis hidhannoon jira, akka seeraatti hidhatee kan deemu jira jecha. Kanaaf bakka hundaatti uummanni lammiileen Oromiyaa du'aa jiru. Oromoo hidhannoon qabu. Warri kaan yeroo wal hidhachiisatan OPDO'n Oromoo haabileen otoo nafin irraa hiiksisaa turte. Harka qullaala jira. Kanaaf du'aa oola. Uummanni hamma guddaan kun ajjeefamaati oola. Maaliif hin qabu hidhannoo jechaadha. Waan kun yoo walitti dhufee mootummaa ce'umsaa kana dhaabbatee of ijaaree of tiksa humnas tiksu ni ijaarranne ammas du'aatiin kun itti fufaa jechaadha. Kanaaf asirratti hedduu yaaduutti barbaachisa Oromoo waan kana irratti gama hundaatiin irratti bobba'uu barbaachisa. Guddaa galatooma hubannaa gaarii nuuf kennitanii Dr. Barsiisaa Barii. Amma yeroo keenya gara goola buutti deemnaa xinno gaaffii tokkoon qaba gaaffii gabaabsitanii mana deebisan tokko jira. Sila kaasnee turre lola amma biyya Itoophiyaa kanaa fi mootummaa yookaan immoo uummata Tigraay gidduutti deemaa jiru kuni mootummaan amma Itoophiyaa jedhamu kun yeroo isaa fixateera yeroon isaa yeroo mootummaa irratti jiru miti. Lola garuu labsee loltootaan lolaa jira. Uummata Tigraay wajjin wal lolaa jiru. Lolli kun akkamitti dhaabbachuu danda'a jettanii yaaddu? Bifa akkamiitiin dhaabbata amma lolli kun? Leegaa lolli akkuma jedhamu lolli kun seera Itoophiyaatiinis haa ta'u seera addunyaatiin leegaal giraawundii hin qabu. Wal irratti baname mootummaan qaamni biyya bulchu Itoophiyaan kan jedhu nagaa eegsisuuf yookaan achi immoo law enforcement kan jedhan sanadha jedha. Sana kan godhu sila poolisiidha maleesaa humna hidhate xayyaaraa fi artilarii gurguddoo akka manfiif maaliif dhimma bahaniiti miti kan nagaa eegsisanii kun lolaadha konveeshinaal lolidha garuu afaaniitiin kan jedhan nagaa eegsisna jedhu jechaadha. Kuni seera addunyaa fi seera biyyaa jalaa bahuuf waan godhan jechaadha. Maaliif lolli lammii ofirratti biyya ofirratti mootummaan deebisee biyya isaa irratti hin godhu sana jalaa bahuuf nagaa eegnaa jedhu jechaadha. Garuu lolli kun dhaabbachuu akkamitti danda'a akka jedhamu solushiniin kennuu nama rakkisaa garuu lolli kan dhaabbachuu danda'u rakkinni siyaasaa yoo furamedha. Rakkinni wallabbii yoo furamedha. Walii galamee waliin haasa'uun yoo danda'amedha. Biyya sana keessatti wanti hin jirre nagaadhaan waliin haasa'uu wal hubatanii biyya waliin ijaaruu kan jedhamutu hin jiru. Humnaan deemuu barbaada hundi. Humni Tigree immoo hidhatee jira. Kanaaf haga danda'innis humnaan deemaa jechaadha. Yoom dhaabbata akkamitti dhaabbatan jedhamu kun deebii sana nama rakkisa. Garuu walii galatti rakkinni biyya sana furamuu kan danda'u lolaan miti ammallee. Nagaadhaan ta'uutti jira. Gara nagaatti deebi'uutti jira. Garuu amma lola giddu galeessaa gahanii jiru. Sa'aatii walii kennaa jiru. Amma sa'aatii akkasitti dhaabuu baaddee dansi balleessaa jedhan kunis immoo sa'aatii akkasitti dhaabuu hin danda'u jedha. Maal akka bakka kam akka gahu hin beeknu. Garuu lolli akka kanaatti jalqabame kun salphaatti waan dhaabbatu natti hin fakkaatu gama kiyyaatiin. Maaliif? Tigraay biyya diffeen abbaa biyyummaa isaanii fi biyya isaanii fi falmaa jiru uummanni waliin hiriiree jira. Inni kun immoo biyya sana to'achuuf naannoo sana to'achuuf itti jirama. Dhaabbachuuf dhiisuusaa tilmaamuun nama rakkisaa garuu gama lachuutiiyyuu karaa nagaa yoo fudhatan gaariidha jedheen yaada. Oromoo fi naannoo kaan wajjinis karaa nagaa yoo fudhatan gaariidha jedheen yaada. Maaliif lolichi sagalee qawwee gurguddaatu
kaabatti dhagahamaa jira malee saayessayyuu ni jira. Biyya keessa hundaan lolli jira. Lolli kun dhaabbatee nagaadhaan walitti dhufee biyya sana rakkina biyya sanaa furachuu barbaachisaadha. Malee isaa akkamitti dhaabbataa yoom dhaabbataa kan jedhamu kuni warrumti loluyyuu waan beekan natti hin fakkaatu. Maaliif amma ambiishiniin jiru bakka sana qabadhaa sana rukutaa sana ajjeesaa kan jedhudha. Kana keessatti siviiliyaanii meeqa dhumaa jira. Biyya sana naannoo gaanfa Afrikaa sana keessatti kiraasisii guddaa gahaa jira. Baqattoonni miliyoonaan lakkaa'amu kun invading baay'ee rakkisaadha. Itti dabalee Eertiraan keessatti qooda fudhachaa jirti. Internationalize ta'eera already lolichi internationalizeedha. Haala kana keessatti yoo itti fufe tarii qaamonni adda addaa biyyi naannoon adda addaa gartuu hirmaatanii bira dhaabbachuun iyyuu ni mala. Kanaafidha lolli rakkinni biyya sanaa yoo hin furamne rakkinni gaanfa Afrikaa ta'a kan jedhee adda bilisummaa Oromoo dura irraa kaasee dubbachaa ture sana. Kanaaf ammallee rakkina gaanfa Afrikaa ta'uuf deema, rakkina Afrikaa ta'uuf deema. Addunyaaf illee rakkina guddaa uumuuf deemaa jechaadha. Maaliif involve godhaa jira itti dhufuuf deema yoo itti fufe akkuma amma Eertiraan involve gootee qaama tokko gargaarte inni kaan immoo dhufee TPLF gargaaruu danda'a. Waan akkasii kuni balaa guddaa naannoo sanatti fiduuf danda'a jechaadha. Kanaaf nagaadhaan furachuun gaarii. Waangoo fixatee jirus dhiisee bakka sana dhiisee uummanni walitti dhufee mootummaa isaa ijaarrachuutu barbaachisa. Kanaaf akka kanaatti yoo ta'e malee isaa biyyi suni rakkina tilmaamamee hin beekne keessa seenaa akka jirtu mul'ata. Guddaa galatooma Dr. Barsiisaa Barii. Amma yeroon keenyas gabaabbateera nu daangessaa gara xumurachuutti mee waan hafeera jettan dhaamsa yoo qabaattanis ergaa yoo qabaattanis carraadhaan isinii kenna daqiiqaa tokkoo fi ani gaaffiin qabu xumuradheera Dr. Barsiisaa Barii. Ayyee sana ni qabu. Lolli biyya sanaa aadaadha. Waa'ee lola biyya sanaa sana deebinee yeroo keenya irratti gubnee waan sana wal falmuu yookaan achi analiisisii sana kennuu yookaan achi aktivistoonni waa'ee sana irratti yeroo gubuu otoo hin taane waa'ee rakkina ofii akkamitti rakkina sana keessa naannoo ofiitti rakkina furatanii darbanii rakkina biyya sanaa furuu danda'u kan jedhu irratti fuulleeffachuutu gaarii natti fakkaata. Yes, lolli kaleessa Oromiyaa keessatti jalqabee har'a gara Tigraay dhaqeera boru bakka biraa dhaquus hin danda'a. Kuni maalidha? Hundeen isaa rakkinni siyaasaa biyya sana keessaa wal xaxaa ta'uu isaati argisiisa. Rakkina wal xaxaa sana keessatti lolaan rakkina sana furuu yaaluutu darbee rakkina akkasii fidaa jira jechaadha. Kanaaf akka Oromootti, akka naannoo Oromootti haala keenya irratti xiyyeeffachuu fi dursa ofii kennuun hedduu barbaachisaadha. Kuni fedhii Oromoo duwwaa guutuu otoo hin taane fedhii biyyattii sanaati. Rakkinni Oromoo keessatti uumamu biyya kaanis biyya sana iyyuu ni balleessa jechaadha. Rakkina guddaa fida jechaadha. Kanaaf waan risoorsii qabnu hankeenya priorities godhannee dursa kenninee fi waan gochuu qabnu irratti xiyyeeffannee tokkummaadhaan wal gargaarree wal bira dhaabbannee biyya keenya naannoo keenya ijaaruu sana booda Itoophiyaa waliigalaa waliin haasa'uu dandeenya. Waan sana irratti xiyyeeffatuutu itti jira Oromoon. Fookasiin barbaachisaadha. Fookasiin amma jiru naannoo keenya mee haasuuphinu mee isa diigame qaba. Tigraay har'a kunoo torban sadii erga jalqabee diigamu hankeenya waggaa meeqa diigamee jira. Biyyi bal'aadha. Sabaaf sablammii hedduu keessa jira. Kan diigame kun uummata sana irratti balaa guddaa argisiisaa jira. Bara jireenya mataasaa, jireenya naannoosaa, qabeenyaasaa, ilmaansaa guyyaa guyyaadhaan dabbaraa jira jecha. Kanaaf mee piraayoriitii haa kenninuufi ibidda guddaa keessa kan jiru naannoo Oromooti. Biyya sana keessaati kana eenyuun jedhani Oromoo waan ta'eef qofa otoo hin taane halagaan abbaan fedhillee kan jirudha. Ibidda guddaa keessa kan jiru Oromoodha. Naannoo Oromooti uummata Oromiyaa keessa jiranii fi naannoo kibbaa sabaaf sablammii cunqurfamoota sanarra ibiddi guddaan kan jiru. Ibidda sana ofirraa buusuuf haa hojjetamu.
sana solvi gochuu rakkina Itoophiyaa isa kunoo kaaba jirullee solvi godhuu ni danda'a jechaadha. Kanaaf Oromoon garaagarummaan tokko jiraachuun amma pruufii ta'e natti fakkaata. Tokkummaan Oromoo kan ijaaruu danda'u faakteriin hundi lafa taa'ee jira. Bifa adda addaa qabaate ilaalcha siyaasaa adda addaa qabaate Oromoon hundi walitti hidhamaa jira. Waliin hidhamaa jira. Oromoota manidhaa jiran kana walaaltaan amma miseensaa fi deeggaraa kanaachi hoogganaa adda bilisummaa Oromoo qofaa miti. Ilaalcha hundaa kan qabe including warri mootummaallee deeggaraa turan suphaa turanillee manidhaa jiru jechaadha. Kanaaf hidhaa fi ajjeechaan Oromummaa irratti hundaa'e malee kaayyoo fi ilaalcha irratti hundoofne. Kanaaf waan kana hubachuun hedduu barbaachisaadha Oromoo. Kanaaf wanti yuunifaayi nun goone tokkollee hin jiru jechaadha. Ilaalcha adda addaa qabaanne yuunitaariin haa jira, ilaalchi tokkummaa jiraatu yookaan achi ilaalchi naannoo hiree murteeffannaa haa jiraatu. Abashaa fuulduratti yookaan achi diina fuulduratti Oromoon akkuma tokkotti ilaalama jechaadha. Kanaaf waan kana hubannee tokkummaa keenya kanaatiin hiriirree biyya keenya neeshinii Oromoo ijaarrachuun nu barbaachisa. Sana booda rakkina Oromoo rakkina Itoophiyaa furuu dandeenya. Kanaaf waan kanarratti fookasii gochuu barbaachisaadha. Maleesaa yeroo keenyaa fi wanni keenya lola biyya sana keessatti ta'uu impaaktii isa argame kanarratti miti. Lolli kuni kan irraa dhufeeti jira. Nuti garuu hundee isaa irratti deebinee beesiik bakka ta'e rakkina Oromoo irratti deebinee sanarratti fookas goonee sana solvi gochuutu nutti jira. Naannoo sabaa fi naannoo keenya jira wajjin tokko ta'uutu nutti jira. Haala sanaatiin hojjechuu qabnaa. Tole guddaa galatooma Dr. Barsiisaa Barii. Yeroo keessan aarsaa gootanii sagantaa marii keenya irratti gaaffiif deebii dabal'aa nu kennuu keessaniif guddaa galatooma. Gara fuulduraattis immoo carraa argameen akka walitti deebinuun abdii qaba. Baay'ee sinis hedduu galatooma. Keessattuu meediyaan Oromoo jabinaan hojjechuun barbaachisaadha. Yeroo ammaa kana Oromoon sagalee hin qabu. Sagaleen jiru isinumadha. Isinis wal taatanii hamma danda'ameetiin sagalee Oromoo dhageessisuun hedduu barbaachisaadha. Fayyaa ta'aa galatooma. Tole hordoftoota keenyaa kun sagantaa marii keenyaa irraa asuma irratti goolannaa fayyaa ta'aa jiraadha. Finfinnee News Network. Finfinnee News Network. Finfinnee News Networkiin aadaa, afaan, aartii fi seenaa Oromoo dagaagsa. sagalee uummataa ta'uun Qabsoo Oromoo daran finiinsuuf miidiyaalee Oromoo karaa adda addaan qabsoo sabichaa utubaa jiran kanneen akka sagalee bilisummaa Oromoo, Gadaa Miidiyaa Neetwoork, Kaayyoo Maltiimiidiyaa, Se'ifan Belbaal, Egeree News Network, Oromiyaa News Network, Voice of Independent Oromiyaa, Walabummaa News Networkii fi miidiyaa dhaddacha Oromoo, gaaddisa tokko jalatti gurmeessuun hojii eegaluufi Finfinneen handhuura Oromiyaati. Finfinnee News Networkiin argaa fi dhageettii uummataa ta'uun Bilisummaa fi walabummaa Oromoof Oromiyaaf hojjeta. miidiyaa uummataa Finfinnee News Network deeggaruun sagalee uummataa ta'uun dirqama seenaa habaanu Finfinnee News Network.